galata guddoo qabdu baay'ee akkasiin jaaladhu hin dagatinaa bara baraan yeroo mara osoo jiru dhiisatti gaafa duullee isin jaaladha saba kiyya isin jaaladhaa naa jiraadhaa kan keessa jirtan halkan gaarii naa qabaadhaa ka guyyaa keessa jirtan guyyaa gaarii bakka jirtanitti rabbi isin wajjin haa jiraatu biyya teennallee biyya nagaa rabbi haa godhu du'aadhaan hin dagatinaa ka salaata qabdan salaata keessatti nan irraafatina ka charchillee yeroo jedhan charchii keessatti illee nan dagatina warri amantii ortodoksii illee kun waaqeffatallee hundinuu rabbiin naa kana rabbiin naa wajjillee haa jiraatu isin wajjillee haa jiraatu galatoomaa isin jaaladha nagaa keessa naa bulaa agartee abboo bi'iznillaahi duniyaa keessatti illee karaa khayrii keessatti karaa filatamaa keessatti karaa qajeelummaa ka beeku rabbii gartee makhluuqa hunda fi jaalate hundaan rabbi haa jaalatu onnee isii keessa sammuu isii keessa gartee beekumsa hayyummaa qarummaa ka beeku isa karaa sirriira rabbi haa ka'u karaa qajeelaa karaa diriiraa karaa jallifame abboo bismillaahi rabbiin itti haa mul'isu gartee rabbiin uumama waa hunda isin hawwita waan isin hawwin waan isin yaadatin fawqal muraadatti rabbi yeroo gabaabdutti isin haa gartee abboo bi'iznillaahi duniyaa keessatti illee karaa khayrii keessatti karaa filatamaa keessatti karaa qajeelummaa ka beeku rabbii gartee makhluuqa hunda uume argitee dachiif samii tana dhaabe karaa sirrii ka beeku isa karaa sirriira rabbi haa ka'u karaa qajeelaa karaa diriiraa karaa jallifame abboo bismillaahi rabbiin itti haa mul'isu gartee rabbiin uumama waa hunda dandeettii isaatiin waa hunda garteetiin khallaqeenullee dhabamarraa nu argamsiise kun rabbi karaa sirriira haa ka'u karaa ofii jaalate rabbi haa jaalatu rabbi karaa sirrii jedhame rabbi haa ka'u waan ofii jaalate hundaan rabbi haa jaalatu onnee isii keessa sammuu isii keessa gartee beekumsa hayyummaa qarummaa rabbi haa ka'u namni yoo beeke gartee yoo hayyoome garaa sirrii beeka karaa sirrii argata rabbiin onnee karaa sirrii argattu rabbi haa ka'u karaa ihdina siraatal mustaqiima karaa qajeelaan jallifamne rabbi haa ka'u aamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كازي كاسين ترسيبني دفتر جيني أيركم كهركم وان خير كاتي كأنه شوف وان حمدو تاتي وانا تنبيني وانا تنبيت وانا تياني وانا تيادي ربي سيفا كأنه yeroo gabaabduu keessatti xiqqoo kadhannee guddoo argachuu rabbiin nuuf haa fedhu siifi hiriyootan keetillee waan isin yaachise cufa waan hiriyyaa teeti yaaddoftellee rabbii iftuudha ta isin yaaddan gartee sihirii jedhan san illee taatu rabbiin gartee gaafa jannataa sheexaana baasu iznii godhee fi jennaayini namatti hin taphata malee iznii rabbii malee wanti ta'u hin jiru rabbiin waan sana gartee isinirraa haa qabu وان شكل ملي يو تاتي يو وان سر اللي تاتي أبو بسم الله الرحمن الرحيم بشان مدوغم بشان إكتاني ربي وان سنقرتي أبا منصورة وري ربي نسنر لفهاكاو شوف وان سياد دسو بإذن الله قرتي حر أممت برو ربي قرتي ورفر أبي قمتشوكنا ربي فقالتا قلچه وان نسون قرتي اتقامن نجر ربي سناتاسيسو bahaa fi gala teessa rabbi sinaatiisu manaa fi ala keessa rabbi sinaatiisu ilmaa fi ilmoo teessa rabbiin gartee sheexaana insii ka jinniitirraa rabbiin ka falfalaatirraa ka sihiriitirraa gartee waa hundarra rabbiin sinaatiisu hunda mataa keessa rabbi sinaatiisu akkasuma ka doktor Amiinii khiyya akkasumatti waan hortee horatte wajjin ahalii kee zurriyaata kee ummaa ta'e obboleewwan kee ka dhiiraa ka dubaraa ka jaalattu ka si jaalatu hiriyoota hunda cufa muslimaa wajji akkasumatti saba Oromiyaa agaraan kee wajji jiru kasi wajjin jiru hunda wajjin rabbiin yeroo gabaabtuu hunda keessa rabbi isinaa milkeessu waan nu godhanne waan nu godhatu dhufa rabbiin isinii haa kennu waan isin hawwita waan isin hawwin dhufa waan isin yaadatin fawqal muraadatti rabbi yeroo gabaabdutti isinii haa ta'u rabbiin garteetiin hin teessuma keessanillee isinii haa tolchu jireenya gaarii isin haa jiraachisu jiru hayaatun xayyiba abboo bismillah amiinoo keenya rabbi yeroo gabaabduu keessatti manzila mubaarakin mana eebbifaama rabbi sitti haa ijaaru zawjatan saalihaa wa rizqan waasi'a rabbiin ilmaan barakaa qabdu siif haa dabalu
ilmiin amalaan guddachuu beekumsaan guddachuu umrii dheerachuu karaa khayrii keessatti jiraachuu rabbiin yeroo gabaabduu keessatti bi'idhnillaahi ta'aalaa abboo bismillaahir rahmaanir rahiim waan ati hiyyaadin cufa rabbi sitti haa kennu aragalfii sitti haa kennu kana booddee gartee bilisummaa yeroo gabaabduu oromiyaa fidee gartee nama gammachuun biyyatee keessa galeettiin biyyateetiifis dalagee ammallee irruma jirta waan ta'eef kanaa olitti ofillee tajaajilee biyyallee tajaajilee jedhu rabbiin si haa taasisu. Abboo bismillaahi biyya ormaa tana keessa akka tahutti akka malutti rabbi hin beeka waan nu hawwinuu fi waan ati hawwitu olitti akka tahutti akka malutti yeroo tahutti yeroo malutti bakka malutti rabbi riskii ta'e yeroo gabaabduu keessatti fataasi haa godhabbo akka bishaan baharaa gartee sitti gad haadhisu ta gartee ati itti fayyadamtu ta nama dhabaamtuu miti duniyaan garii yoo dhufte nama dhabaafteetumaan nama raatesiti ta akkasiiti miti ta ofirraa hara galfattee rakkataan gargaartee ibaadan dalagattee abboo ittiin garteetiin hin jiraatu akkasii rabbi yeroo gabaabdutti rabbiin si haa kennu aafiyaa kee qaama kee keessatti rabbiin immootu garteetiin si haa dagatu aafiyaarraan si haa dabalu rabbi jireenya gaarii si haa jiraachisu akkasumatti gaa obboleewwan hiriyoota kee wajjin rabbi yaadamuraan si haa guutu inshaallah taanii badhinaa walitti deebina isiniif jarjaree waliin dhiifama qaxaa yoo jiraates. والفادو غلطوما جزاك الله خيرا غلطوما جزاك الله خيرا بارك الله فيك كيرو كين ربي تبادل بكم سلمان كم رب دكتور رامين أتلي نبصرة عمري ديرت دوغا ربي جتدوس جاد أدوسي كنا ولي تربي سياجا لتسياكم بلتو اليوفي Akasi obboleeyyan keenya warra zara jirtan hundi keessanuu wallahi obboleettii teenya ta'ammaree birraa dubbadhisanii bakka jirtanitti akka jirtanitti du'aa barakallahu fiikum ofii biyya ormaa jirti ilmaan lamatu biyyaa fi rabbiin akka nagaan itti galchuu isiniin jedha dhaamsa obbolummaa ta'a oromummaa ta'aa hunda keessanittu du'aa godhaa fi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin nama ngisti deemira fikaatillee. Argee jira anu karaa dheeraa wajjin deeme. Ayyee galatoomii. Assalamu alaikum. Hundaara miti kennu galatoomaa galata guddoo na biraa qabdu waan nu kabajaniif waan nu wajji turtaniif waan mootuu yeroo qaarii aarsaa nu wajji gootaniif galata guddoo qabdu baay'ee akkasiin jaaladhu hin dagatinaa bara baraan yeroo mara osoo jiru dhiisatti gaafa duullee isin jaaladha sabaa kiyya isin jaaladhaa naa jiraadhaa halkan keessa jirtan halkan gaarii naa qabaadhaa ka guyyaa keessa jirtan guyyaa gaarii naa qabaadhaa bakka jirtanitti rabbi si wajjin haa jiraatu biyya teenallee biyya nagaa rabbi haa godhu du'aadhaan nan dagatinaa kamuyyee galatoome gashtii du'aadhaan nan dagatinaa ka salaata qabdan salaata keessatti nan irraafatinaa ka charchillee yeroo jedhan charchii keessatti illee nan dagatinaa warri amantii ortodoksii illee kun waaqeffatallee hundinuu rabbiin naa kadhadhaa rabbiin na wajjillee haa jiraatu isin wajjillee haa jiraatu galatoomaa isin jaaladha nagaa keessa naa bulaa yoo isin muufachiise afaan keessa waan hin taane afaaniin na baatee waan hamaa isin hin kajitu taate afoora illaa naa dhiisaa ani keessanii ilma keessanii obboleessa keessanii waan feetan naqaxaachuu dandeettu galatoomaa nagaa keessa naa bulaa nagaa keessa naa oolaa jazaakallah khairan isin jaaladhaa torbaan gaarii naaf qabaadhaa isin jedhaa turtii gaarii